dhugaatti dirree dawaa qofa osoo hin ta'in akkuma waliigala gartee Oromiyaattuu qabsoon Oromoo gurguraan Oromoodhaa wajjin hin godhin takkaan isin hin jirtu. Sirriitti Oromoodhaa wajjin qabsaa turte. Sheekh Bakrii Sabaloo dheengadda gartee mootummaan naannoo Oromiyaa hayyuu seenaa guddaa Oromoo jee badhaasan badhaase qabbaasee akkasuma akkasii miti. Manguddoon har'aa san dirreen dawaa lafa isaatiif gurguraatii jechaa oolte. Lafa Oromootii fi lafa gurguraati silaa jettee raayitii dheertutti dhohitaaf akkasitti. Lafa isaatii fi lafa gurguraatii jechaa jirti dirreen dawaa manguddoon har'aa san. Gurguraan seenaa akka qabdu Oromoo wajjin moo isaa wajjin naa himi Hamza? Oromoo wajjin guutumaa guututti seenaa. Duuba Oromoon maal Oromoo durillee gartee gabrummaa jala waan jirtuuf yoo tuffatanillee har'aan tana gaa kunoo Oromoon Itoophiyaa bulchaa jirti. Muummichi ministeeraa guddaan Oromoodha. Oromoo duruu nuti Oromoo fichaa tura sana ramaa kaadhan. Ana wal dubbiin. Saniifuu ilaalcha gartee ilaalcha dogongoraa qoonni gurguraan qabdu guutuun qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaadha. Shantam Shubbisaa, Sheekh Bakrii Sabalootiin, Sheekh Adam Tuulaatiin lakkoo ittiin fixu. Garuu kabajaa manguddoon gurguddoon san gartee lammii isaaniitiif Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf lubbuu isaanii umrii isaanii fixan san har'a ijoolleen xixiqqoon gatteessee har'a gosummaa barte manguddoo san ta'e. Baay'ee warri akka ka'eetti alaabaa sirra kaatee haa kuni ati xiqqaa alaa Oromootii sin jaanee marra baantota gosa godhuu taana yeekam taataati. Atitti beekta Oromoon jaan. Oromoo jettaa? Eeyyeen. Haaya warra Soomaalee jiru maal jetta? Isaan warra of wallaaleedha. Kalaasatti dhukkeen sirraa kaate. Akkas godhuu taane egaa amma komantu miidhattee garuu akkasiin jaa. Xiqqaa alaa siin jaan amma Somaali. Amma xiqqaa alaa siin jaan kam goota yoo gaate Oromoo dheetteefiin. Dhugaadhee anilleen Oromootiin si beekaa beek. Anilleen Oromootiin si beekaa. Waan akka shakkii takka sirraan qabuun. Arrabni silaas irraa go'ame maal? Hayyee rakkoon qabu. Namni dhugaa hin arrafama. Laallaa dirree obboleeyyanummaan kee warri silaa gurguraadhaaf hin jiru. Gabrummaa wanta isaa farda ta'anii gartee isa jabuuti irraa dhufeef magaalaa san kan nuudhaaf oofaa jiran kana isinillee dura dhaabbaddaa keessaatti. Isa yoo dhugumatti gartee har'a isaan na gurguraadha dirreen dawaa awuraa jaajee kadhaatu taate gaafa tokko silaa gartee amata dheeraa dirree dawaa hoogganaa ture kana gurguraanis teenya jee isaan na gurguraa yoo hin jee dirree dawaa akka bulchan. Godhuudhaatu isarra ture jechuudha. Garuu hanga ammaatti diinii isaa guddaa mootummaa isaati gurgurumaan gorraa eega. Wanta agarteeti. Sirree. Kanaafi obboleessa qiyyaani waan biraatiif illee miti hedduun si kabajaa hedduun sin jaalladha hunduma keessanuu garuu dogongora gartee namni maqaa keessaniin itti nagadaa jiru kana manguddoo dantaa gartee Somaalilaand irraa maallayni argamuuf manguddoo Jabuutii irraa maallayni argamuuf sanii wajjin namni keenya soomee dirreen dawaa lafa isaatiif gurguraati waan isaa jiru kana morma dirreen dawaa lafa gurguraatiif lafa Oromooti yoo jaan abbaan fedhee gartee namni mormu hin jiru. Yoo kas ta'uu baate immoo qooda guddoo gurguraan qabsoo Oromoo keessa qoodsanillee dhorkaa jira jirri.